Okay. Akkamitti fiyaas biizinasii yookaas immoo biizinasii daldala onlaayinii hojjechuu dandeenya kan jedhuu fi fiyaas 77.com kan jedhu Itoophiyaa keessa seeneera yookaas immoo biyya keenya keessa seeneera jechuudha. Hojjechuudhaaf fakkeenyaa fi moobaayil nambarii keenyaan galmaa'uu qabna yookaas reejistar ta'uu qabna jechuudha. Duwwaa 9 kan jedhu dhiisne 9 irraa ka'uu qabna jechuudha. Bifa kanaatiin moobaayil keenya galmeessuu dandeenya jechuudha. Erga galmoofne booddee verification code kan jedhu nu gaafatti jechuudha. Verification code kan jettu kana fakkeenyaa fi eessarraan ka'a EMF kan jettu fuuldura ishee kan jettu sanaan barreessa jechuudha. Sabooddee paaswordii na gaafata jechuudha. Paaswordii fakkeenyaa fi paaswordii dijitii lakkoofsa ta'e gashuu danda'uu qaba jechuudha. Bifa kanaatiin lakkoofsa dijitii ta'e paaswordii koo gashuu nan danda'a jechuudha. Isinis kan keessanii bifa barbaachisaa ta'een gashuu dandeessu jechuudha. Bifa kanaatiin paaswordii wal fakkaatu erga gashee booddee reejistar naa'u kan jettu kananii kilikii godhachuudha. Yeroo tokko maaltu uumamaa graphic verification code error kannaa jedhu jira jechuudha. EMF kanarra fakkeenyaa fi deebiseetaniin tuqa jechuudha. Erga tuqee booddee get ka jedhu naa fida jechuudha. Haaraa naa geeddareera yookaas immoo haaresseera jechuudha. Bifa barbaachisaa ta'een isa haaraa jiru sana erga gashee booddee then successfully register na jedha jechuudha. Successfully bifa kanaatiin register gochuu nan danda'a jechuudha. Isa booda login kan jedhu jira jechuudha. Login kan jedhu kana nan seena jechuudha. Login kan jedhu kana erga seenee booddee bifa kanaatiin lakkoofsa moobaayilii koo isan sidattiin galmaa'e sana galchuu danda'uu qaba jechuudha. 9 kan jedhu yookaas immoo duwwaa 9 kan jedhu sanarraatii kaasee gashuu nan danda'a jechuudha. Bifa kanaatiin ani 9 kan jedhurraatii ka'uu nan danda'a. 9 bifa kana fakkaatuun lakkoofsa moobaayilii koo erga gashee booddee paaswordii kana fakkaatu erga gashee booddee maalan jedha jechuudha. Saayiniin kan jettu sana pireesii godha. Erga saayiniin jettu pireesii godhe gara keessaatti seena jechuudha. Gara keessatti ergan seenee fuula kana fakkaatutu naa dhufa. Fuulli kana fakkaatu erga naa dhufee booddee maalinni hojjechuuf deema jechuudha. Taaskota guyyaa guyyaatti kan jedhaniin hojjechuuf deema. Taaskis kan jettu kan hoomiidhaantu jirti jechuudha. Taaskisii jala maaltu jira jechuudha. Taask VIP, invite rules and service kan jedhu jira jechuudha. Isaan kana keessaatti VIP meeqa jira? VIP 0, 1, VIP 2, VIP 3, VIP 4, VIP 5 kan jedhu jira jechuudha. VIP 1 jechuun yeroo jalqabaatiif kan reejistarii goonu by default VIP 0 arganna. VIP 0 erga argannee booddee taaskota 4 achi jala jiru jechuudha. Taaskonni 4 kun fakkeenyaa fi qarshii 5 qabu. Qarshii kana egaa promotionii YouTube, Twitter akkasumas Facebook fi TikTok kan jedhan irratti argachuu dandeenya jechuudha. Isaan kanuma isaanii irratti like share number isaanii ilaalaniitu share nu godha jechuudha. Bifa kanaatiin get tax ka jettu yooni click godha jechuudha. Ammaa fi insufficient naan jedha. Osoonni duraanii hin taphanne ta'e akkas naan jedha jechuudha. Waan hin taphadhee fi insufficient naan jedha. Yeroo hin taphadhu guyyaa guyyaatti tax successfully achieve naan jedha jechuudha. Bifa kana fakkaatuun adii naa godha jechuudha. VIP 0 gaa amma qarshii 200tti taphachuu nan danda'a. Qarshii 200 ol garuu keessaa baafachuu hin danda'u. VIP 1 fakkeenyaaf yoo bitadde abbaa qarshii 1,000ti. Qarshii VIP 1 qarshii 1,000, VIP 2 qarshii 3,000, VIP 3 abbaa qarshii 6,000, VIP 4 abbaa qarshii 10,000, VIP 5 abbaa qarshii 30,000 jechuudha. Bifa barbaachisaa ta'een kanarraati akkamittiin hojjedha. VIP 1 fakkeenyaaf qarshii 24 6 baay'isuu 4 24 akkasumas VIP 2 kan ta'e qarshii 14 si'a 6 naa laata jechuudha. 14 kana si'a 6 yoo baay'ise naannoo qarshii 84 naa dhufa. VIP 3 yoo galee jechuudha. Naannoo qarshii 176 naa laata. 16 baay'isuu 6 bifa kanaatiin yoo laaltanii kunoo naa laata jechuudha. 11dha. Akkasumas immoo VIP 4 fakkeenyaaf qarshii 18 immoo
17 yoon baay'ise naannoo qarshii 305 naaf fida jechuudha. Inni dhuma immoo qarshii 38 yookaas VIP qarshii 25 jechuudha. Taaksii kana immoo naannoo 38 naa laata 38 baay'isu 25 yoon jedhe guyyaatti naannoo qarshii 950 hojjedha jechuudha. VIP 5 yoon ta'e jechuudha. Egaa VIP kanarraati ani guyyaatti taaksii koo dirqaman seenuu qaba jechuudha. Appilikeeshinii kana ergan seenee booddee daqiiqaa 2 kan hin guunnee fi yoon barbaachisaa ta'e mana keenya teenye wifi yookaas immoo daataa moobaayilii keenyaatiin bifa salphaa ta'een biizinesii kana hojjechuu dandeenya jechuudha. Egaa eegar kas ta'eeti biizinesii kana immoo akkamitti nama hiruu dandeenya yookaas immoo sheerii gochuu dandeenya isa jedhuu fi fakkeenyaaf iddoo kanarra jirti maayin kan jettu kana jala ergan deemee booddee invite friends kan jettu jirti jechuudha. Invite friends kan jettu kana ergan seenee booddee ekituu kan jettu kanarra nan tuqachuudha. Copy success nan jetti. Isa booddee namoota barbaachisuuf teelegiraamii, feesbuukii, tiwiiterii yookaas immoo akkasumas immoo warra akka social media garaagaraarra deemee sheerii gochuu nan danda'a yookaas namoota biraaf erguu nan danda'a jechuudha. Linkii mataa koo ta'een jechuudha. Bifa kanaatiin friendota keenya invite gochuu dandeenya jechuudha. Kabiraanii fakkeenyaaf fuula kana fakkaatutu naa dhufa. Cumulative revenue dha. My balance fund today's mission task. Wannoota arganne asirra nuu kaa'aa deema jechuudha. Bifa kanaatiin fuula isaa ilaalaa deemuu dandeenya jechuudha. Kabiraanii VIP akkamitti bitanna jedhuu fi VIP bitachuudhaa fi fakkeenyaaf VIP recharge kan jettu recharge VIP kan jettu jirti. VIP kana bitachuudhaa fi duraan dursaa ejentoonni akka biyyaatti taa'an jiru. Fakkeenyaaf akka Itoophiyaatti ejentootatu jiru. Ejentoota sanatti qarshii keenyaa fi akkaawuntii moobaayilii ittiin banannee sana hin argina. Isa booddee akkaawuntii sanaa fi qarshii sana erga laalanii booddee gara akkaawuntii kana enable gochuutti deemu jechuudha. Yookaas immoo appilikeeshinii fe'asii kanarraati alloo nu godhu jechuudha. Nu ajaju jechuudha. Abbaa 3,000 yoo ta'e 3,000 abbaa 6,000 yoo ta'e abbaa 10,000 yoo ta'e abbaa 30,000 ta'e akkuma VIP bitanneetti enable godhu jechuudha. Fakkeenyaaf ani asirratti abbaa VIP waan bichaan qaba waan ta'eef abbaa 2 bitachuu waan barbaade 3,000 kanarra ergan kilik godhe pay jedhaani erga isaanii na enable godhanii jira. Insufficient user balance na jedha. Sababiin isaa ejentoota kootti ani akkaawuntii isaanii irra gashee waan hin arginee fi amma ammaatti enable goone qarshii 1,000 waan hangasheef sabichaa enable godhan jechuudha. Bifa kanaatiin biizinesii ani guyyaatti hojjechuu nan danda'a. Ergan banee ani fakkeenyaaf reefuu 7 torbanii lamarran taane qarshii 1,000 hin bitee friendota kan biraa yookaas immoo namoonni kan biraan na jalaa bitanii ni badaanii hin jiran jechuudha. Isaan kanatti dabarsee gurguruu danda'uun qaba jechuudha. Ergan gurguree booddee immoo namoota sanarraa naannoo qarshii 150 argadha jechuudha. Nama tokkorraati inni xiqqaan 150 450 akkuma VIP bitattanitti guddachaa deema jechuudha. Namoota yoo invite gootanii namoonni achi jala bitatanii bifa kanaatiin hojjechuu dandeenya jechuudha. Biizinesii kana fakkeenyaaf asirratti authenticate gochuu qabna jechuudha. Baankii nambarii keenya wajjin wal qabsiisuu danda'uu qabna. Bank nambarii keenya wajjin wal qabsiisuudhaaf fakkeenyaaf asirra kan jiru bank information kan jedhu jira jechuudha. Bank information kana ishee fuulduratti gortu kana banks kan jettu fuuldura bank kan jettu fuuldura yoo tuqe jechuudha. Bifa kanaatiin akkaawuntii baankii irratti guunnuu nuuf fida jechuudha. Isa booddee akkaawuntii keenyaa fi maqaa keenya akkasumas immoo baankii select goone filachuu dandeenya jechuudha. Baankii lama jira ammaatti Abisiiniyaa fi baankii daldala Itoophiyaati yookaas immoo Commercial Bank of Itoophiyaadha. Nigdi baankii isaa jedhamu jechuudha. Bifa kanaa fi Abisiiniyaa irrattidha. Most efficient yeroo baay'ee Commercial Bank irratti baay'ee efficient jechuudha. Bifa kanaan authenticate gochuu dandeenya jechuudha. Kabiraanii akkamitti baafanna isa jedhuu fi fakkeenyaaf withdrawal kan jedhu jira. Isa booddee erga bank nambarii keenya guunnee booddee by default nu bank nambarii keenya nuuf fida. Bank cards kan jedhu erga guunnee booddee asirratti amount withdraw goonu baasuu dandeenyu guutuu qabna jechuudha. Isa kana jechuun fakkeenyaaf ani 48 irraa qaba 48 baasuu danda'u 100 gaditti baasuu danda'u waan ta'eef ergan isa barreessee booddee fakkeenyaaf ani qarshii 200 irraa qaba yoo ta'e 100 yookaas immoo 200 isaa baafachuu nan danda'a jechuudha. 200 ergan barreessee booddee asirratti
dhufee paaswoordii ishee silan ittiin bane sana gashuu danda'u qabachuudha. Paaswoordii mataa koo asirra ergan gashee booddee withdraw kan jettu kananii kilikii godhaa yookaas immoo withdraw kan jettu kanarran tuqaa jechuudha. Bifa kanaanii qarshii asirratti qabnu baafachuu dandeenya jechuudha. Kabiraani tiimii nu jala jiran fakkeenyaa fi friendota erga invite goone immoo akkaataa register godhanii akkamitti ilaaluu dandeenya kan jedhuu fi tiim kan jettu kanarra kilikiin godha. Isa booddee tiimii as jala jiran naaf fiduu jechuudha. Tiimota kana keessaa VIP kan bitanii yookaas immoo VIP kan hin binne bifa kanaanii ilaaluu dandeenya jechuudha. Ana jala VIP namoonni bitatan jiru fakkeenyaa fi VIP tuun as jala jira jechuudha. Abbaa lakkoofsa kanaa ilaaluu dandeessu. VIP 0dha jechuudha warri kaanii garuu tiimota baay'ee qaqqabu. Bifa kanaatiin as jalatti tiimii barbaachisaa ta'e include gochuu dandeenya jechuudha. Wantoonni barbaachisanii biizinesii kanaaf nama invite gootanii galmaa'uu qofa jechuudha. Akkasumas qarshii gashtanii mana keessan teessanii iddoo barbaadan teessanii hojjechuu dandeessu jechuudha. Guyyaatti namoonni irra biizinesii gurguddaa hojjechaa jiru jechuudha. Bifa kanaatiin fakkeenyaaf ammanii wanta baafadhe sin agarsiisuu nan danda'a. Records kan jettu yeroo galee qarshiin ammaa fi ajajee kanan jiru jira. Kanan baafadhe immoo jira jechuudha. Fakkeenyaaf warreen naaf galan success naa jiru 50 akkasumas 300 qarshii 1000 qofaan bitee naannoo 7 finne amma qarshii 6 deeffachaa jira jechuudha. Akkasuma gaa waggaa tokkoof bifa kanaanii itti fufeen nan hojjedha jechuudha. Warroonni qarshii gurguddaadhaan bitanii guyyaatti haga qarshii 10,000 kan argatan jiru jechuudha. Isaa ol kan argatan jiru jechuudha. Nambarii biizinesii isaan qabanii yookaas namoota isaan invite godhanii wajjin hojjechaa jiraniini namoonni bakka bu'anii hojjetaa jiran baay'een isaanii wantoota akkasii kana guyyaatti biizinesii gurguddaa ta'e deemsisaa jiru jechuudha. Nutis bifa kana fakkaatuun biizinesii keenya hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Kabiraani share rules kan jedhu laaluu dandeessu jechuudha. Yoo barbaachisaa ta'e invitation friendii keessa galtanii sharing rule kan jettu gara mataa duraa jirti. Sharing rule kanarra wanta akkasii kana jira jechuudha. Yoo barbaadan detail description isaanii asirraa argachuu dandeessu. Hundumti keessanuu gaa deemtaniitu maal takka ta'u bifa kanaatiin fiyaasiin hojjettanii bira ga'uu dandeessu, milkaa'uu dandeessu jechuudha. Akka kanatti applicationii kana yookaas immoo fiyaas saayitii kanarra seenuu dandeessu jechuudha. Applicationii mataa isaas qaba. Yoo barbaadan moobaayilii keessan irratti applicationii isaanis tolgootanii fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Mana keessan teessanii bifa barbaachisaa ta'een biizinesii kana fakkaatu hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Kun egaa kan inni barbaadu onlaayinii qofadha jechuudha. Waan biraa tokkotti dabalataan isiniin barbaadu. Bifa kana fakkaatuun daldala onlaayinii ta'e geggeessuu dandeessu jechuudha. Walii keessaniif share godhaa, wal barsiisaa. Tarii namoonni hin galle beektiniif hin galle karaa teelegiraamii yookaas feesbuukii keessanii na gaafachuu dandeessu. Galatoomaa isiniin jedha. Nagaan tura.